لكن لبونا ما تقول جراتي سوجة شرب فكأنما أحيا الناس جميع ربي أكنما لبونا ما مراتو جراتي سيتي نمني كوني سببات وان مبيادة ممي أنيسني ترى ندو كرما كين ندوتي همزة أنيسي مدو مبيانيسي مدو كل ناس رجل ورفا يقن قالوا وان بيكما توكو هذا قبضو كوني سيدا جالو barabaraan dhaloonni dhufu yoo dikka akka keenya hiyyeessa ta'e gadi bee nama kadhatu hin taane immoo fooqii itti jaara lafichatti kan hiyyeessaati waan ta'eef jechuudha. Sini galee kana kunola na biraa qabda doolaara 500 jedhee Naziif kunola ustaas doolaara 500 nama hedduu waadaanaa galee jira. Kana rakkina gargaaraati walumaan taanee hundi keenya koreetti taanee warri kennes warri yaada kana kaases warri maallaqa kennes hundinuu bakkatti maqaan galmaa'ee galmeedhaan mastaawotii manicha keessa kutaa 11 mastaawotiin hojjetamee jechuudha. Sini galee insamun tortoru mastaawotii waan ta'eef achi keessaa namni dhaqee ilaalee eenyu fa'i keessa jedhanii ilmoon keenya illee ittiin nu haa yaadattu qolee si oola qabattu kan ammoo akka Oromoon nan saalfachiifne nan beekaa. Egaa soddoma kana jedheen ture soddoma kanatti xiqqoogaa manni walloo sagalee barbaada rakkoo adda addaati yoo achi siqellee jechuudha. Wanna kana siidaan koo anna. Malee maallaqa walitti qabaanaa kenna konkolaataa naa bitaa kana naa gola isiniin hin jedhu. Maashaallah tabaarakallah mubaarik keenya ati bakka gubbaan itti dabalaa deemaa jirtaan hin gabaabsaa ijoollee keenya kadhiiraa dubbatanii waan hin bahu jiruu fi hedduu galatoomii. xiyyeeffannaan kee hawaasa keetii kun yeroo hunda akka agarru jireenya kee caalaa hawaasa keetiif xiyyeeffannaan keetii aboo rabbii waan ati bakka ati yaaddee ol jiruu teetii fi addunyaa fi karaa rabbiin siinaa fadhu galatoomi waan jennuun qabnu dubbataan zaatunya. Wallahi yaada kana tole ustaaz anillee beetiin dhiqadha. Tole dhiqadha. Akkasii yaada kana osoo hin jirre مماذا ولينا قاسم الربان خيادي دكدا أما تمرتي أنا مباركين ونين جو ربي تو بكتر سخاء غرجمين خنافي توفتا تنوند خالق ما سيلا فيسه لغا ربي دبچوف ني الفاتي بفكرتي أما مبارك كرت دلغ نما دمفا انو زدرك امنو نرخا مي لغا ربي دبچو بنفرد ني سودادا وان كان هند dirqama kana hunda wallahi firratti hin boodhu rabbina ragaa immoo ani dheeysuufin jechuudha gaafa ni gartee wanni sun itti kas taatu mubee akkuma jirutti sodaata akka malee fuudhi bakka san hijeen hogii dubbiin nun kaatu silaana taate ni sodaadhaan fuudhe osoo wanni takka irratti hin forroqaa'ini sadarkaa tana keenya jechuudha kun kennaadha dandeettidha. Namni kuni dhugumatti rabbi biraa kennaa qaba. Abbaan fedhaleen itti naafuus hin danda'u. Itti waan godhu itti histi godhullee hin danda'u. Kun kennaa rabbiin isaaf kenne. Yaanni inni amma yaades sadarkaa tokko rabbii waan isatti godhatan isaaf beeka. Ammas nama kuma 100 naa kennaa jira ammas nama beeku wayitii geetaa yoo qaal jumaatan sitti ergaa jedhe. Kunola. Hawaasa kanaan qaba. Maashaallah. Akkas obboleessa gaafa rabbiin wanta akkasiin ta'e hawaasa guyyaa torba keessatti miliyoona 3 waa guure bar hawaasni ati qabdu kattiin lakkii afur ustaas miliyoona 4 hawaasa guyyaa torba keessatti miliyoona 4 hawaasa jaalala hawaasa bareedaa hawaasa kabajaa ani hawaasa kana wallahi dhugaa rabbii hawaasa keenya duraanuu nama burjaajeessu jira malee hin burjaaju hawaasa keenya nama waliin fitu jira malee hawaasni keenya waliin fitu galatoomi amma booda wanni hojjechuu qabnu wanni irratti dalaguu qabnu hawaasa keenya irratti eeyyifachuu qabnu khalaas waan biraa hunda keessaa baanee hawaasa akkasi mubee wanni rabbiin bakka sana fideef madaa sana fayyisuudhaaf uummata Oromoo kana ustaaza
Jafaani fudde madaa tana fayyisuu fi akka gartee dhifkaa nuti tana isaan baasuuf rabbi fide wallahi akkasitti namana. Dhifkaan tun akka gartee ummata kana hedduu baatu rabbi sababaarii godhuu deema. Maaliif Oromoon takkaa waan takka hojjennetti milkooyteen beektu ifumaaf walitti gufuu taate habiraatii miti. Wanni kun har'a injifatame hojii tanarratti. Kana booda immoo akka wanni kun karaan taane akka dhibdeen tun akkumaatu jettee baatu arrabbii waan godhuuf deemu na fakkaata wallahi laatiimi gammachuutu nama macheessiti. Galatoon Mustafaa Kiyyala. Ni baati wali dhooyfannu. Yaada gadi fageenyaan utuu hin beekinan mallee Mustafaan doolaara 300 obboleessi keenya tokko 100 na biraa qabda jedhee ka doolaara 500 jedhee jira kunoo Naziif akkas hawaasa hundaa'u nu biraa qabda ati ol kaanaan si booda jira abshirjii mubbeeqiyya. Akkana mubee. Yaa ati kaasatti waan feete waan barbaachisaa teetti ati kaasatti nu biraa qabda abshir. Mubee maal bee nyaatillee akkuma riba gammachuutti ribiraas kaasatti yaa hunda keessatti gammachuus siyaaba kaasu. Amiin. Sheeshe. Yoo. Du'aa ideen gaddaa si kadhate rabbi harka nu godhite sini haalii kanaaf nu haadha ga'u. Wallahi billahi. Xiyyaleen dhagee jira miseejiin dhufte. Masha Allah. Akkana yaa. Kana namni qalbii obboleessaa eegu mubee kiyya akkama gammachuu si dhageessisa. Silaama waan sun warra abbaa gadaa sun himte hedduu qalbii nammeeqaa caba. Waan sun dhoysuu kee qalbii dandeetillee cabsuudhaaf rabbiin kee. Galatoomii waan hunda keessatti galatoomaa si jaha siifiti makeetillee maasha Allah gammachuu ni jira jechuun mataa nu taatanii wallahi nu dura yaa'u jirtan mataa nu taatanii waan gaggaarii akka dalayin fakkeenya nu taatanii dura yaa'u jirtan isin galatoonfachuu qabna. Hawaasni isin jala yaa'an waan kana namni asubbaarra waan faayidaan qabne qofallee taphachuu malee namni nu eegalchiisee waan gaarii gamana jirti nu jee Ustaa Hamzaa wallahi hedduu si galatoonfadhaa gubee kiyya. Wallahi jabina naa taana naa buja bina naa taani wallahi ciqilee naa taani. Mucaa barbaanna nama sinii fida. Mucaa sinii fidu. Sinii fidu. Ibsa yeroo telefoonaa barreeffama. كيف كيف يا صاحبي؟ والله كويس قلبي جنة ربي صاحبه قلبي جنة. ابشر خيري وانت سياق الميسو. آمين. دوكمنتي خيستي ان شاء الله كتشلو دب نبرتي والناس دلي دو انت باتي اسا انا دورا غبوا نكدو ولنكين انا غبوا اي برو ديفيس شي maal seetanii Ustaaz Hamzaa Sheekh Aroobii amma dhufanii kaane yeroo hedduu waa'ee sabaas ta'ee nama rakkates ta'ee akka biyyaattis rakkoo yoo dhuftu waan numa dalanna akka hawaasa naannoo waliin jiruutis ta'ee miidiyaa kanarrattis ta'ee numa dalagama. Hawaasni keenya yeroo hedduu dalagama faayidaa qabduuf dalaga eddoon gahuu dandeettu yoo daladde wallahi riyaala qayyuu qabaate ibro kuma digdamii shan biraa qabda jedhe Allahu akbar yaa rab riyaala qayyuu qabaate riyaala 5 sii kennee riyaala 5 kiisan bata hojii galmageetti yoo tikka daladdu taate kanaafi namni keenya hedduun isaanii hojii galmageetti qofa dalannee garsiisnu barbaada malee hawaasa rakkateef nama rakkate uf duuban deebi'u kanaaf hundi keenya akkasitti beennee waan dalagaa dhufte kamiyyuu waliin dalaguuf yeroo kamiyyuu mubee rakkoo akka hawaasaatti dhufte nu bilbili si waliin jirra waan godhuu dandeenyu kamiinuu amma hamilee itti horataa deemaa jirra an akka nafsiyaa kiyyaatti yeroo kamiyyuu yeroo barbaadde bilbila kootis hin qabda yoo barbaadde sheer na godhi waan ta'e kamiinuu si waliin taa'eet dalaguudhaaf humna kiyyaan waan qabuun illee gargaaruuf qophiidha. Kanaaf akkasitti wal quba haa qabaannu ummanni keenya waan akkanatti firiisaa yoo arge hedduu itti gammada.
wajjiinis dalagaa deemna isinin jedha. Share godhaa Akkasi gadi. Baadiyyaaliin jalaa gadi bu'ee laa. Meemiyaan tokko hundi keessanii koppii linkii share taaptaa godhaa. Sheekaroo bee dubbatanuu mucaasnii fidaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Ani wani namaa kennan kanallee hin beeku jedha koofiyaa namarra kaa'anii ayyirii namaa kennan maali? Waan naa kennitantu jira asirratti tuulamee jira. Waan kana haasawa maasuutan kanarratti namni baasee beekoo jiraate achi mubeedhaa ergu doolaara baay'ee naaf fakkaate. Hin beekullee haqiiqatan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hin beeku. Waan kanarraa qanii tokko asliin leenca naa kenne haga ta'e hin beeku walirra guuramtee jirti. Kulli kanaatu kinoo karaa rabbii keessatti mubeedha achi kenna akka itti baasanii namaa kennan nama bira fidaa. Mi'a kennanii fi maraa kulli isaatu asirra jechi barbaade haasaa isiniin caqasaan Oromoo waan hin taane hin qabne. Yoo lubbuu sheekaa fudhadhaa hin bilisoomtanii jedhan fudhadhaa. Namni mubeen ammoo nama karaa haqaa irratti dhugaa rabbiidhaaf cinqaa yeroo namni cinqaa nama bira dhaabata. Yeroo nan sargii kiyyaa tokko akkaan cinqamee badaa sangaan kun maalii jennu kama buute ergin. Wallaahi achirra achuma garagalee waddaadhee duhaa salaatee yaa rabbi nama kana dabarsi jedha. Wallaahi akkasuma yaa rabbi nama kana dabarsi. Akkuma san ammoo namni nama jaalatuunu alaamaan namni nama jaalatuutu namni kuni nama rakkataa hedduu bira dhaabatee keessattuu Oromootiin wanni guddaan isin godhuu qabdan xiqqoo bakkiteeranitti ga'a jedhee garaa na nyaate namni kuni mucaa amma lubbuun ammalleetiin nama Sumaalee ajjeesee gumaa gaafatan kana mubeetu karaa godhee mubeen ammootiin lubbuu san ammallee rabbii gaditti lubbuu isaa baasee jira kaa'ati teen halkanii guyyaa imimmaan boottu Sumaaleen nama feete abbaa barbaadde ajjeeftu laakiin lubbuu nama tokkoo jiraachisu jechuun fakkaan nama ahyannaasa jami'a rabbi akka nama lubbuu nama maraatu jiraachiseeti namni kuni sababaa ta'ee waan mubee yaadatamume anis ni tara ni du'a karama kenna duuti hamzaanis hima du'a mubeenis hima du'a kulliin asirra jirru warafaa eeggan garuu waan beekamaa tokko waan mubeedhaaf Oromoon ta'uu qabdumee ni jaalanna eega jenne waan Oromoon ta'uu qabduuf waan tokko yoo gootan waan beekamaa waa yaadannoo barabaraa wayii osoo gootanii fi dasna jedhaa akkasittuun keessi kiyyattiin quufu akkasittuun keessi kiyyan quufu nuti inshaallah isiniin jaalannaa du'aayin isin bira jirraa inshaallah wallahi yoo Oromoon asii waa taate jettu ani garuu garaana nyaatti haati teenna yoo asii waa taate jettu garaan nan danda'u yoo kun asii gurraame jedhan garaan nan danda'u dhugamaan ammoo niin booya hin danda'u garatu nan dandeenye kanaaf du'aa isinii goona anis waan asirra jiru kulli gara galfadhu jechuu barbaade haasawa isinii kenna inshaallah. Gidaa kan dubbadhu. Dirtu sheeka kam? Jirra. Gaafayya alhamdulillah geetaa'u qaal. Jirra sheeka baga kanaan isin ga'e duratti diqqoo walitti gammachuu hin qabnu iyyuu saniifin anis ariifadheetiin bahe dalagaa irra waan tureef akkana dhumachuun isaa kun baay'ee nama gammachiisa. Hawaasni kenna kana barataa deemuutu irra jiraata addaan foxxoo qoodoon ta'in akkanatti waliin taa'aniit wal qabuun wal deebisuun tahuu qaba. Maaliif akkuma duratti isinillee jettan keessaan dhufuu qabaayyuu dhugaa keessanii bakka afooyitu jettanii hagasi dhumata dubbii irra hin deebinu. Garuu amma akkanatti jedhaa jirru kana guyyaa takkatti itti kennanii irraa dacha'uu odoo hin ta'in kun jalqaba bu'uura buusuu odoodha malee galmaan gahuu miti. Rakkataa hedduu qabna egaa rakkataan hedduu ta'eetiin hin jedhee ittuma fufu. Danda'a. Aliyyilleen akkasitti ganda biraatitti akkasitti baay'isuu danda'a. Fakkeenyaaf hin jedhee malee ganda ofiititti qofa jechaatiin hin jiru. Namni Boorana keessa deemeetiin waan kana dhaabuu danda'uu danda'a. Inni amma mana kanneen ijaaraa jedheef fakkeenyaaf. Kun ammoo
balaan hongee kunniin yoo dhufee jedhe akkamitti ofirraa ittifnaa waan wayii walitti buufannee qabaachuu nurra jiraata jedhee ka'uu danda'a. Kanaafuu inni kun fakkeenya ta'eetiin dhufee malee dhuma ta'uu hin qabu kan jedhu yaada qaba. Maaliif inni fakkeenya rabbii godhee fide. Inni kanaan haa deemu. Ammoo karaa biraatiin haa ta'u. Akkasii waan jedhu barbaade. Afaan qabu osoo hin ta'in namoonni koomantii jala katabdan jaartii ishee karoobe argine jetta haadhatii abbooginu haadhatii asiin bahe. Haadhatii asirratti kaameraan qabdee akka godhuu barbaade haadhatii dhiifama godha. Akkasii itti haasaa jechuu barbaade. Yaa uummata Arabii sila qajeelchu. Haadha kootii isiniin jedhan. Wallahi haadha kooti. Na duuba salaatan haadha kooti wallahi. Oh ya Rabbi. Ayya kita kan umrah dia ada ke. Mu bosma singa chufi kani jamaata siifin erga. Tole alfadhu kita kan ki. Alfadhu galatu. Baqa yeshi fayyana ta dalaga rajul. Ayya. Anillee agaruma isin dubbisuuf bakka bahe. Bakka bahe anillee waan akkatti baafatan. Mubee ni yaadatta. Dhufaa jira? Maal dhufee argine kaanenu? Haniyyee. Bahe? Bahe kun amma dhufee Oromoo koo galatoomaa jedhee garaanu nyaate. Kuma shantamnuu kannite. Kuma dhibba nuu liqeessite ni yaadatta. Kuma dhibba moo shantam nuu liqeessite. Dhibba nuu liqeessite tokko. As jala jirti maaltu maal ta'ee jechu jirti haniyyee binti islaamii jijjiirratteen isaa maqaayi isilleen yoo ol neeyite bareedaadha. Ka na dhukkubaa mana kimiin dhaquufanii dhiisee jedhe ni barbaanna ni barbaanna. Wallahi wallahi. Dubbii Ikrimaatii fi qaaroo beela keessanii ayyaashtan yeroo gargaarsa mucaa kanaatii goonu. Haakiman dhaquu fadhaa garuu obboleessa kiyyaaf hin dabarsaa garte. Gaafa Uzayfat al-Adawi namni jedhamu lola Yarmuukaa keessatti namni sadii lola Yarmuu keessa namni sadii Ikrimaa ibn Abi Jaalii fa'aa jedhan foo Ayyaashiin fa'aa jedhan. Uzayfat al-Adawi namni jedhamu bishaan fidee ilma beeraa kiyyaatu gangalataa jira jedhani. Mee bishaan tanaan dhaqqabajee hoo? Mee bishaan tanaan dhaqqabajee barkaalli. Yoonan irra dhufu Ikrimaa ibn Abi Jaalii jira. Ardiin oo'aati bishaan ummanni ardiin oo'a. Dheebote akka malee sahabaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ikrimaa aaduu kana argee Ikrimaa wayita itti qaba. Arsii fuudha jedhee kakadhe wallahi yawwan bakka arsii deema jedhe wallahi wabillahi arsii fuudhuu kajeele. Wallahi wabillahi arsii fuudhuu kajeele. Eegaana akkana jedhu anumaa yaada taa'u halkan keessaa sa'a afuritti nadda walame sheeka roobee si jaalanna diinkeetiif si jaalanna nama wayii si argine naan jaan roobee kana keessa alaa dawwalanii. Subhanallah. Waaluma badaa jeebo. Kitaaba wayii ilaalaa jira wallahi kitaaba wayii barreeffataa jira. Sheeka roobee si jaalanna kinnoo naan jani waa marana dhaamanii laalladdaa naan jaa borga namaa dhaqee ilaale. Naa ta'e aganuma. Lafti naa bariite hin ergadde. Daftaa irra bu'e nikaa'uma jedhee yuqara awwama takkaa isin tutti na seensise Oromoon. Na daggaaftanii itti seenaa fuudha. Anaa quban qabne fuudha. Sila namni waa qophaaya lafa jala waa qophaaya. Waa bitatu jira. Laa itti seeni naan jaa akka mubaarak kana fa'a. Kanaaf bar wayita xiqqaa nama dhaqqaba mubaarak siin jaa. Eeganaan nikaa'uma goona bakkaa jennee wayita jennu ganama akka hadhaa akka borumtaa hedduun namaa warri illee qullaan galinii mucayyoo tanaan namni hedduun galaa nuun jedhan. Nuun jennaaniniin anillee hadiisni wayii naa mul'ate. Maal ka jedhe nami tokko jedhan alwaladu lil firaashi jedhan hadiisa santu naa mul'ate galgal. Alwaladu lil firaashi walil aahiri arrajmu jedhan. Namtichi tokko nikaaya godhatee dubartii yoo kateessisu taate jedduu kanatti sargii godha jedhee amma yeroo ammaa namni hedduun ni teessisa sargii godhadha jedhee kama nikaa irraa qabu gariin dallaa irraa naafaya gorora yaase. Maali jennaan abbatu ittiin kennine gana quumii bitatti. Intalli tiyya kanaan gabbaat. Intalli tiyya maali malee gadi hin baatu jedhe bara nikaa godhe. Sheekaa kiyya dallarraa naafa'uu irra nikaa hidhattee manatti galattee maankaa bitatta suuta. Makarajii bitatta suuta. Waancaa jedhanillee lamaa sadi suuta bitatta. Galadhuun itti cabsi. Asii itti cabse itti dhaynee warri dukkaan hin dhaabne dhiifama argitanii viidiyoo barcuma 30 bichaa kaan nama 30 nukkootaa jaan. Achumaan itti cabsine inshaallah ammaaf galanneeni
rabbiin ammallee tiniin bultii gaariin waa jiraachisu maan kaanillee suutuma bitamaa manumatti suutuma bitamaa wanni martuun guutamaa jiru duniyaati. Kanaaf jenne inshaallah nama ana jaalatallee diiniif na jaalatanii nama diinii rabbi bakka haa buusuuf isa biraatiyyaa nasraatiyyaa diiniif nu jaalatan dhuga. Diinii nu qabnuuf nu jaalatanii nama diinii rabbiin bakka haa buusuuf jennaa inshaallah. Isillee rabbi umrii haa kaa'u isin mara keessa rabbi umrii haa kaa'u. Kanaaf inshaallah an dartaanatti dhufte jechuu barbaade. Sargiillee godhachuun barbaanne sargii mana harkaa taate malee inshaallah baada Oromooti eega rabbiiti Oromoon numaddii jira ammallee abdii Oromootiin itti cabsine baga itti cabsine galanneeni mana jirra sanirraa namootineen inshaallah rabbi umriin waa kaa'u ammaaf gara waan irra jirtaniitti deebi'aa du'aa isinii goona hin mirqaannee yoo fuula keessan arginu dasnu jedhe. Maaliifuu nama sabaa dhaabate nama sabummaa beeku baqqaan dasneedhaan nama jegin nama onnee qabu. Waa mara keessa isa dasne jedhe. Haa ta'u keessa namaa rabbitu beeka aga Oromummaan nu keessa namni Oromoo mana kana keessa jirtan hundi keessan profaayilii keessan mubaarakiin godhadhaa rabbii keessan sodaadhaati. Namni hundi keessan guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Profaayilii man irraa qabu kana suuraa tokko hundi keenya suuraa tokko irraa haa kaanu. Gurbaa kana wallaahi isiniin jedha. Hagan dadhabnu rabbiin nu keessan irra kaadha warrummaa mana kana keessa jirtan. Ni godhannaa rabbiin nu gayini suuraa mubaarik tanan jaaladhu takka jira antaniin irraa jaaladhu takkaan godhan ta'u uffata aadaa qabdu takka. Laa Nasra. Nasra abbaa. Kanuma inni irraa qabu tana godhan. Ahaa mubaarik okay. Ayyee. Akkas kunoo. Mucaa maanuun finne isin mucaa maanuun finne mucaa gabbaa ilaaluu fi mucaa hidhaa bahe. Wallahi ustaata kiyya chaarjarii irratti cufate osuma naasoo jiru amma wanaan banamne dhiifama galgaluma finnu ustaas. Galgaluma sagantaa uummanni illee gargaare hedduu jira. Uummannis agammadu uummata koree kanas nu wajjiniin cabaa ture hunda finne galgala wal geenye. Finnee uummatatti agarsiifnee gara biyyaatti galeennaan immoo haadha biratti akkaataa sabaa hundayyuu dhiyeessina. Maarree Hamzaa Sheek Jaabir ambayee jira mubee makanaayyuu du'aayyoo goone yoo. Awwalan wallahi mubee kennaa du'aayii akkan saamee du'aayii akkan saa wayita garaan gammachuu nu qabu. Baay'ee wayita haati sun imimmaan boottu mucaasanii baay'ee firaasharra jira rafaa ture isin argaa ture. Niin boye wallahi. Maaliifu haati namaatun haadhuma tiyya. Ishiin akkasi boonti akka waan haati tiyya bootte. Garuu imimmaan nama hedduurraa hayxe mubee kiyya. Abboo ati ammalleetini imimmaan nama hedduurraa hayxe. Ifaajee hedduu nurraa qabda Oromoo irraa ifaajee hedduu qabda. Abboo jazaa waan kanaa nama rabbi biraa bor argatu rabbi si haa godhu. Jazaa waan kanaa nama rabbi biraa bor argatu rabbi si haa godhu. Abboo nama rabbi biraa bor argatu rabbi si haa godhu. Hedduu namaatu si gammanne dhugaa wallaahi. Dhugaa wallaahi si gammanne akkaan gammanne aboo duniyaatti illee milkaa'e akiratti illee milkaa'e. Ijoollee barakaa rabbi sirraa haa baasu. Ilma hikmaa rabbi sirraa haa baasu. Qofa keetillaa ilma hikmaa rabbi haa baasu. Waan ati jette rabbi si haa dhaga'u. Waan ati jette rabbi si haa dhaga'u. Duniyaa kee keessa barakaa rabbi si haa qabu. Abboo balaa rabbi sirraa haa qabu. Haasida sirraa haa qabu. Waanyoo rabbi sirraa haa qabu. Akka keessi keenna gammanne kanatti jiruu gammachuu rabbi si haa jiraachisu. Akka keessi keenna gammade kanatti jiruu gammachuu rabbi si haa jiraachisu. Jiruu gammachuu rabbi si haa jiraachisu. Umrii kee rabbi haa dheeressu. Keerii irratti rabbi si haa dheeressu. Ammallee nama saba ofiitii dhaabatu rabbi si haa godhu. Nama si laale abbootiniin nama ammalleetiniin saree aduutti dutte rabbi haa godhu. Waanyoo rabbi sirraa haa qabu wallaahi. Aboo waanyoo rabbi sirraa haa qabu hube. Jaartii ilmaan keetillee ilmaan gaarii ilmaan jiruu gaarii waliin jiraattan rabbi isinii haa godhu. Numa kanaa nama teessuma tana jannata keessa wali qabamu rabbi nu haa godhu. Gaafa asirraa godaante malaa'ikaan rahmataa si haa simantu. Gaafa asirraa deemte malaa'ikaan rahmataa si haa simantu. Fuuldura kee bal'ina rabbi haa godhu. Fuuldura kee ifnana rabbi haa godhu. Kullii keenna rabbi nu haa milkeessu. Abboo kullii keenna rabbi nu haa milkeessu. Warra nama bira dhaabattanii hoo wayita rakkataa gargaartanii hoo warra aalima bira sheeka bira dhaabattanii hoo warra buqqaa bira dhaabattan warra beelaa bira dhaabattanii hoo warra nama du'ee ammalleetiin jiraachiftanii hoo warra nama ammal nama ajjeese ammoo gumaa irraa kafaltanii hoo
nama ammalleetiniin du'e ammalleetiniin araarama kadhatanii ammoo bira dhaabattanii nama ammallee hiyyoome hiyyummaa irraa baaftanii hiyyummaan duniyaa akiraa isin hin argine. Hiyyummaan duniyaa akiraa isin hin argine. Duniyatti illee ni yoomatina akiratti illee ni yoomatina. Hiyyummaan guddoon hiyyummaa akiraati rabbi hiyyummaa akiraa rabbi sirra haqa. Akiraa rabbi isin hiyyoomsi. Akiraa rabbi isin hiyyoomsi. Wallaahi garaa gammachuutiin sii godhaa jirra garaa haqaati. Yoo ofii ofiddoo hidhoomte malee akiraa rabbi isin hiyyoomsi. Akiraa rabbi isin hiyyoomsi. Abboo guyyaa namni waan fuudhu dhabe san. Guyyaa namni marti harki namaa marti lafa qabatte san. Harki kee ol haa jettu wallaahi. Harki kee ol haa jettu wallaahi. Aboo milkiin rabbi isin haa gadhu. Aboo milkiin rabbi isin haa gadhu. Warra jannataa rabbi isin haa gadhu. Ibidda jalaa rabbi isin haa baasu. Ibidda jalaa rabbi isin haa baasu. Balaa makiinaa rabbi isinirra haa qabu. Balaa samii rabbi isinirra haa qabu. Balaa makiinaa rabbi isinirra haa qabu. Balaa ibiddaa rabbi isinirra haa qabu. Balaa bishaanii rabbi isinirra haa qabu. Balaa bubbee rabbi isinirra haa qabu. Balaa ardiin cinnanaa rabbi isinirra haa qabu. Kullii keessa rabbi ol isin haafu. Ol fuudhee rabbi isin deebisi. Isin mul'isee rabbi isin dhoysi. Waan isin bitaa jettan mirga rabbi haa taasisu. Waan isin fagoo jettan kaluu rabbi isin haa taasisu. Waan isin baraataa jettan walitti qabama rabbi isin haa taasisu. Kanaaf inshaallah amman guyyaan illee gabaadhaa ajama qabaa ganoo fuula keessa isin arguu fi anaallee duuba du'aayii godhaa ajaan teessa walitti isin haa qabamtu. Mee namni gaggabaabsaatti dubbadhaati ustaaza kiyyaanis xiqqoo mucaa kiyya daa'ima xiqqaa beellaman qabaa mana yaalaati kittibaamii maal jettan sana. Geessuuf hin deemaa galgala magriiba salaannee kaanee walitti yaanu moo maalitti beellamu? Galgala sa'a meeqatti? Saa sabaa okii tamaanaatti sinii mijata? Shaayin booda moo magriibaan booda? Ani sa'a Afrikaan beeku beekamu. Sa'a Afrikaa. Sa'a ergasii walitti yaanu sana. Nasraa mee naa himi sa'a teenya tana. Sa'a milattanii tokko fayyadamna. Sa'a 24. Urjii gashiin dadhabeem. Itoophiyaa sa'a meeqa itti muke? Sabaa sa'a tokko. Okay, Itoophiyaa sa'a tokko jechuun nu biratti sa'a 18 Hamzaan. Sa'a lama Itoophiyaa dura jiranii beektaami? Yaa. Sa'a 17. Yeroo takka sagalee mucaan dhageessa. Hin jiru sa? Sagalee mucaa akka goonu gaa. Asuma keessaa baasetanii kutee. Si maxxansaa laali. Okay, ayyoo. Rakkoon qaba jedhanii dabalan. Wallahi daarektiin bilbilaara. Cufaadha. Okay. Mubee galgala gargaarsi jira galgala. Gargaarsi sirriitti jira malee kan walloo. Galgala gargaarsi walloo jira. Okay, tole. Sa'a meeqatti eegaltan san? Achumaani maallaqa boodaallee uummata quba qubaachisi. Maallaqa boodaa kaa guru eenyu kafalee eenyu afandiin mubee. Sila afandiillee sila jiraatu gaari. Rakkoon qabu booddee yeroo mucaa baafannee jenne uummanni gammachuu sana irratti fi waan ta'e nuun jedha. Inshallah. Ero. Aliyye. Yes. Yoom na barreessiti ati bilbila kee amma na barreessi mee maadeeroo. Hayyee tole si barreessina taate. Tole baqa. Ilmaan adeerraniiti.